Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa oduu guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduun kennaa guyyaa har'aa biltsiginnaan hiriira deeggarsaa guutummaa Oromiyaatti waamataatii jirti. Uummanni kennaa waan kanarraa qooda fudhachuu hin qabu. Gaafa nu ajjeesanii nu mirga kennaaf hiriira baanu kan nu dhorkan arra dubbiin itti jabaananii deeggarsa nu gaafatanii kanaaf uummanni keenya waan kana cina dhaabbachuu hin qabu. Biltsiginnaan maaliif hiriira waamte uummanni keenya maaliif waan kana cina dhaabbachuu hin qabne waan jedhu yaada kiyyaa fi odeeffannoo waa'ee hiriiraa kanarratti qabu gurra isin buusa. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa gara guyyaatti isin bira gahuuf bifa salphaa ta'een akka isin bira gahu warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatina. Warroonni karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhachuu hin dagatina. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hanga dhumaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa kanaa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Biltsiginnaan hiriira deeggarsaa naabahaa jechuudhaan uummata kadhataa jiraachuun beekame. Biltsiginnaan erga kaayyoo Oromoo gurgurtee nafxanyoomtee bubbutteetii jirti. Jarri kun dhiigaan Oromoo tahanis hojiin isaanii Oromoo waa gammachiisaa hin jiru. Isaan Oromoodhaaf qabsoofna jedhanii Oromoon immootu hojiin keessan faallaa qabsoo kiyyaati jechuudhaan erga biltsiginnaa lagatee tufee jibbee bubbuleetii jira. Eegaan jarris faallaa Oromoo deemuudhaan morka keessa galuudhaan Oromoo xiiqessuudhaan Oromoo ilaalcha siyaasaa biltsiginnaa irraa adda ta'e qabu kan uummata kakaasuu danda'a jedhanii yaadan hunda hidhaatti ol guuruudhaan kan ajjeesuudhaan beekamu. Biltsiginnaan osoo kanaan jirtu lolli warra Tigraay wajjii qabdu lola siyaasaa irraa gara lola qawweetti jalaa ce'e. Lolli kun akka malee kan cimee itti fufee jiruu fi warri Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuun qabeenya raayyichaa hedduu saamuudhaan warra biltsiginnaa guddaa rifachiisaniitii jiru. Biltsiginnaan yeroo ammaa kana deeggarsa na barbaachisaa deeggarsa naa bayaa na dhaqqabayaa uummata kiyya jedhaatii jirti. Nuti uummanni immoo akka uummataatitti waa takka nuun galchu kaleessa yoom fira jettaniitiin ufitti nu qabdan nu ajjeesaa turtan nu hidhaa turtan nu dararaa turtan hayyuu keenna beekaa keenna warra akka Jawaar Muhammad faa hidhaatti nu harkaa ol darbattanii irra taa'aa jirtan. Kanaaf nuti ergasii wajjin firooma qabnu adda kunnee bubbullee irraa hiriirri keessan nu hin ilaallatu jechuudhaan uummanni jalaa didaatii jira. Kaabinoonni biltsiginnaa godinoota Oromiyaa aanotaa fi gandoota garaagaraa keessa jiranii uummata dirqiidhaan hiriira baasuudhaaf uummata kakaasaa akka jiran maddeen keenyaa biyya keessaa odeeffannoo kana nuuf dabarsaniitii jiru. Biltsiginnaan lolli isiin gaggeessaa jirtu lola qawweetii hiriirri deeggarsaa maal isaaniif godha uummanni kun maaliif ufi taphata maaliif gowwooma jechuudhaan namooti hedduun immootu biltsiginnaatti kolfaatii jiru. Dhugumatti illee amma akka laallamutti kan argaatii jirru qawween wal dhahaa jiru kan walitti dhukaasan ibidda. Kanaaf hiriirri deeggarsaa maal jedhamee kan odeeffamu yeroo qisaasessuu fi uummata nagaa koronaan akka dhumatu walitti qabu yoo taateen alatti wanti amma biltsiginnaan godhaa jirtu kun fudhatama hin qabu. Hiriira kana kan waamee kaadirata biltsiginnaa keessaa adda durummaadhaan Addisuu Araggaa Qixxeessaati. Addisuu Araggaa Qixxeessaa akkas jechuudhaan hiriira kan waame. Hiriira nagahaam Oromiyaatti jechuudhaan mata duree godhate. Salaamaayii salph ba'Oromiyaa jechuunis jalatti barreesse. Murni yakkamaan juuntaa wayyaanee miseensota raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti yakka waraanaa suukanneessaa dhaga'uuf illee namatti hin tolle raawwatee jira. Gochi badii murni kun raawwate seenaa addunyaa keessatti yakka waraanaa qaadessaa ta'an keessatti kan galmaa'u ta'a jedhe Addisuu Araggaa yeroo yaamicha kana godhuudhaaf gubbarratti uummata kakafatu. Uummatni naannoo Oromiyaa yakki waraanaa murna kanaan raawwatameen aarii fi xiiqiin cimaa keessa jira. Kanarraa ka'uudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gaaffiin hiriira nagahaa bal'inaan dhiyaachaa jira jechuudhaan
akka waan ummanni fedha ofiitiin hiriira kana bahuudhaaf deeggarsa Dr. Abiy Ahmedii fi makalaakiyaadhaaf kennuuf tattaafatee fakkeessuudhaan addisuun bifa kanaan dhiyeeffate. Kaayyoon hiriira kanaa jechuudhaanis addisuun itti fufuudhaan tokkoffaa yakka waraana suukaneessaa juuntaan wayyaanee fi ergamtuun isaa ABO'n shanee waliin qindoominaan raawwatan balaaleffachuu fi yakkamtootni hatattamaan to'annoo seeraa jala akka oolan gaafachuu fi jedhe Addisuu Araggaa. Lammaffaa irratti immoo kakaayetti tarkaanfii mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachaa jiru deeggaruu raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa hanga aarsaa lubbuutti waliin dhaabbachuuf qophaa'ummaa jiru agarsiisuu barbaada ummanni jedhe Addisuu Araggaa kijiba isaa yoo gadi naqu. Badiin murna juuntaa kanaa fi ergamtoota isaaniitiin raawwatamaa jiru ummata kamiyyuu akka bakka hin buune ijjannoo qaban ibsuu saba yakka suukaneessaa murna juuntaa kanaa firgamtoota isaatiin raawwatamaa jiruun tokkummaan Itoophiyaa ta'ee hariiroon obbolummaa ummataa kan hin laafne ta'uu ibsuun gocha badii murni kun biyya diiguuf taasisaa jiru irratti qabsaa'uuf murannoo qaban agarsiisuu akka ta'e hubatamee jira jechuudhaan Addisuun kijiba isaa gadi naqeetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii uummata keenyaa simachuudhaan qaamoleen nageenyaa hiriira nagaa kanaaf eegumsa akka godhan qajeelfama dabarsuun hiriira nagaa kun kamisa sadaasa 3/2013 irraa eegaluun akka gaggeeffamu hayyamamee jira jechuudhaan Addisuun nutti himeetii jira. Namootni hiriira nagaa kanarratti hirmaatan qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan akka sochootan akkasumas COVID-19 irraa of eeguun akka sochootan isin hubachiifna jechuudhaan Addisuu Araggaa ajaja kana dabarseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo wanti amma Addisuun barreesse kun fedha uummataa osoo hin tahin akka waan uummanni fedhii hiriira bahuu qabuutti fakkeessuudhaan OPDO'n ufuma isiitii waan kana bixiltee waan kana tottolchitee fafakkeessuudhaan uummata hiriira baafachuudhaaf ifaa jaatii jirti. Yaamichi biyya alaa fi biyya keessa irra darbu namni Oromoo ta'e hunduu waan kanarraa qooda akka hin fudhanne akka of tiksu akka of qusatudha. Mootummaa nafxanyaa kanaaf deeggarsa kennuun sirrii miti. Warra wayyaaneetiif deeggarsa kennuun sirrii miti. Mootummaa biyyillee hin feenu wayyaanillee hin feenu akka barbaadan wal godhaa jechuun ummanni Oromoo ijjannoo isaa lafa kaayetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli deemaa jiru haala baay'ee yaaddeessaa fi ulfaataadha. Waraanni Tigraay yeroo ammaa kana kallattii garagaraatiin marfameetii jira. Waraanni makalaakiyaa asiin karaa Humaraatiin karaa Daanshaatiin kallattii garagaraatiin mootummaa Tigraayitti marsee jira. Karaa raayyaatiinis karaa qobbootuunis itti marseetii jira. Akkasuma karaa Affaariinis raayyaan ittisa biyyaa waan hunda xumureen itti marseetii jira. Gama kaaniin immoo gara Eertiraatiin Eertiraan waraana cimaa warra Tigraay irratti banuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gamara Mikaa'el miidiyaatti dubbateetii jira. Isayyaas Afwarqii Dr. Abiy Ahmed gargaaruudhaan karaa Zaalambasaatii fi karaa Baadimmeetiin Tigraay dhahaa jira jechuudhaan warri Tigraay hedduu rifataatii jiru. Warri Tigraay garuu haarifatanii iyyuu malee qaama nu reebuudhaaf qaama nu weeraruudhaaf nutti deeme tokkicha lafa soolfan buusiin qilleensa irratti dhabama daaraa isaan goona jedhaniitii jiru. Wanti kun dhaabbachuu baannaan Tigraay meeshaa waraanaa qabdu hunda fayyadamuuf qophiirra jirti jedheetii jira. Pirezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Pirezidaantiin naannichaa lolli hanga ammaa gaggeeffamaa jiru lola jiddu galeessaa waan ta'eef meeshaawwan qabnu hunda fayyadamaa hin jirru. Garuu mootummaan waan kana irraa of qusatu yoo baate yoo kan nu weeraruudhaaf nutti dhufu taate nuti birmadummaa naannoo Tigraay kabachiisuudhaaf meeshaalee waraanaa uf harkaa qabnu hunda fayyadamna. Lafa jiranitti daaraa isaan goona isaan barbadeessina jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaadhaaf kennirratti dhaadatuun isaa ni beekama. Akkasuma mootummaan federaalaas Dr. Abiy Ahmed dhaadatee lafa dhiitaatii jira. Wanti kun baay'ee rakkoo hamaa uummatatti uumaa jira. Uummannis akka malee rakkoof muddamee saaxilamaa jira. Keessumaayyuu uummanni naannoo Tigraay beelaan dhuma sodaan jedhu bal'inaan ka'aa jira.
Yoo lolli kun itti fufee Itoophiyaanis balaa lolaatiin akka malee miidhamtiin lolli hamaadha biyyattii hiyyummaa irratti kuffisa jechuudhaan namooti hedduu yaada isaanii ibsataatii jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo nuti yaada namootaatii fi waan biyya keessatti deemaa jiru faana buunee kan isin biraan geenu ta'a. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma odeeffannoo biraatiin deebi'aan gasinii deebuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.